Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jenna. Akkuma beekamutti sagantaan keenya guyyaa har'aa sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa keessaan oolmaa Oromiyaa fi Oromiyaan kibbaa yookiin immoo naannoo Walloo maal keessa jirtii fi haalli naannoo Walloo maalirra jirti kan jedhu immoo nama Walloo yookiin immoo Qeerroo Horroboo amma kana qabadheetiin isinii dhufe. Sagantaa keenya hanga xumura sagantaa keenyaattis nu wajjin Yoya maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin kan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti baga dhuftanii. Hayyee baga nagaa nu eegdanii Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti baga nu affeertanii yaamicha keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedha maqaa qeerroo Walloo fi uummata Oromoo dhuftiidha. Mee akkuma kanaan isinillee Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii affeerraa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin barbaadee isinii godhee dhaggeessanii yookiin immoo kabajanii kan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii dhufuun maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa isiniin jecha mee garanumaanii hawaasa keenyaan wal baraa eenyu jedhamtu akkuma kanaan qeerroo Walloo bakka bu'uudhaan kan guyyaa har'aa kan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti dhuftan mee sagantaa isaaniitti osoo hin darbiniin duratti eenyu jedhamtu eenyu isin uummata keenyaan wal baraa. Hayyee maqaan kiyyaa Dursaa Lammiin jedhama. Naannoo dhalataa Wallooti. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee gandi dhaloota kiyyaalleeti. Akkasuma maqaa uummata Oromoo Wallootiin miidiyaa Oromoo Miidiyaa Teknooloojii irratti na affeeruu keessaniin ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Mee isinis galatooma mee asumaanii keessaanii amma kana Walloo maal keessa jirti irraa eegalla gaafii fi deebiin keenya. Mee Walloo yeroo ammaa kana keessumaan torbee darbe irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti ummanni Walloo Oromoon Walloo maal keessa jiran mee uummata Oromoo bal'aaf himaa. Egaa Oromoo Walloodhaa amma maqaa lola TPLF fi mootummaa abbaa irree kanaan ilaalchise rakkoo guddaa keessa jiranii rakkoodhaaf saaxilamaa jiranii akkasuma lola karaa qilleensa hawaatiin illee rukutamaa jiranii san irratti gaa ummati Oromoo Walloo kuni amata hedduu rukutamaa jiraatanii amata hedduu cunqursamaa jiraatanii as ga'anii jechuudha. San irraa kaafnee amma yeroo ammaa kanatti mootummaan abbaa irreedha yookaan mootummaa shanyii duguggaadha ummata Walloo irratti rakkoo guddaa saaxilee jira jechuudha. Rakkoon ummati Walloo keessa jiru hanga gandaa buqqa'ee daa'imoonni beelaa fi dhukkubaan saaxilamuu irra ga'anii jiranii. Saniif gaa formaata inuma bu'aa jennee ilaalla yoo tokkoo fi tokkotti cimnee dalagne ta'e. Mee jaala kiyya keessumaan iyyuu naannoo Kamisee irraa eegalee erga naannoon Kamisee walaba baatee yookiin alaabaa ofii dhaabbattee amma torbee tokko lakkaawaatis jirra. Mee haalli keessumaan iyyuu ammaa kana ilmaan Walloo yookiin immoo ilmaan Oromoo naannoo Walloo keessa jiran kan kaasne yookiin kanumaan yoo kaasne Kamisee fi Walloo yookiin ammoo baateen guyyaa kaleessaa dheengaddaa lolli hamaan akka adeemsifamaa jirutu dhagama. Mee waan lola guyyaa har'aatii fi guyyaa kaleessaa irraa taa'ame hoo waan jiru mee uummata keenyaan gahaa. Ulfaadhu lolli guyyaa kana lammanidha. Naannoo magaalaa Kamisee irraa karaa naannoo Sanbatee magaalaa Sanbatee jedhamutti cahee jira. Sanbatee san irrattis egaa mootummaan abbaa irreedha humna addaa naannoo Oromiyaatii fi mootummoota ummatoota aangoo irra turan gurguddoo gama Wallootti shanyii duguggaa ergellee har'a mo'atamanii jiranii jechuudha dhibbaa dhibbatti guyyaa har'aa kana. Kanaaf har'a Oromoonni Walloo injifannoo guddaa galmeessanii jiranii naannoo Sanbatee sanirraa lola torbee tokkootu deemaa darbe
torbee tokko booda gaa har'a mo'atanii jiranii. Mo'achuun isaanii kun naannoo Walloo dhibbaa dhibbatti mo'achuu odoo hin taane godina saba Oromoo Walloo ka jedhu mo'atameera jechuudha. Alaabaa mataa isaanii dhaabbatanii bulchiisaa mataa isaanii caasaa diriirfachaa jiranii. Mootummaan abbaa irreedhaa naannoo sanii bahee jira jechuudha. Oromoo Walloo qabsoon inni dalage dhiigni isaa dhangala'ee lafeen isaa cabee bilaashatti hin hafne mootummaa mataa isaatii dhaabbachuudhaaf caasaa godinaalee keessatti diriirsaa jira. Garuu ammas rakkoodhumaaf saaxilamaa jiran akka odeeffannoo qabnutti galgala har'aa kana guyyaa har'aa kana galgala xayyaaraan irraa deddeebi'aa jirti. Saniif mootummaan abbaa irreedhaa TPLF loluu miti amma kan Walloo irratti dalagaa jiru. TPLF Walloo irratti Oromoota Walloo yookaan godina Walloo kana keessa harka guddaa hin qabdu jechuudha. Kan jiru uummata Oromoo Wallootii fi waraana adda bilisummaa Oromootu wal ta'eetti mootummaa kana ofirraa lolaa jiru. Keessumaaniyyuu TPLF naannoo san keessa kan jirtu keessaan magaalaa Baatee irraa karaa ammaa kana imalli isaanii karaa Finfinneetti jechaatis jiran. Haa ta'u ammoo kanumaan wal qabatee haalli amma deemamaa jiru biyya keessaa fi biyya alaatti waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni TPLF waliigalteedhaan imalaa jiran yookiin immoo waliigalteedhaan mootummaa san ammaa kana naannoo sanatti fudhachaa jiran waliin ta'uudhaan irratti fudhachaa jiran waan jedhamutu jira. Mee kanarra hoo wanti dhugaan jirtu maali? TPLF wajjin tarkaanfii kana fudhachaa jira moo waraana adda bilisummaa Oromoo qofatu tarkaanfii kana fudhachaa jira Walloo keessatti? Okay, galatoomi. Diinni tokko olola sirra banuun uma jiruu jechuudha. Maaf jennaan oduu qabatamaa hawaasa bal'aa oduu qabatamaatti yoo dhagee fedhii hawaasa sanii waan itti fedhii hawaasa awwaaleeti olola TPLF nu lolaa jira ka jedhamu miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaalee mootummaa gurguddoo irraas ni dhageenya. Garuu godina Walloo keessatti TPLF dhukaasa takka bane hin jiru jechuudha. Amma kallattumaan godina Walloo kana keessatti qaamni TPLF fedhamullee hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromootu keessa socho'aa jiraates keessa jira. Saniif yoo waraana adda bilisummaa Oromoo kaaba Walloo jiran Walloo nu mo'atan yoo jennu hawaasa biratti hangam jaalatamnaa hangam jibbamnaa tana adda baafachuudhaaf waan nu saaxiluuf rakkoo keessa nu galchuu fedhaniiti maqaa TPLF itti moggaasanii jechuudha. Kaaba Walloo ka jiru mootummaa adda bilisummaa Oromooti. Mootummaa uummata Oromooti. Waraana mirga Oromootii fi mirga dhala Oromoo kan kabachiisu uummata Oromoo kan bilisa baasu mataa isaatiif uummati Oromoo kan ijaarratee lafa kaa'ate waraana adda bilisummaa Oromootiin ala hin jiru jechuudha. Ka gaafa dasee TPLF dasee magaalaa dasee dhoofte san sanuma maxxansanii deemaa jiranii jechuudha. Har'a immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kaaba Walloo jiru dhibbaa dhibbatti addunyaan beekuu ni dhageewuun mala dhibbaa dhibbatti mo'atanii jiranii jechuudha. Mee asumaan keessumaaniyyuu akka qeerroo Walloo bakka bu'uudhaan yeroo ammaa kana lolli deemamaa jiru kun naannoo Oromiyaa irratti kan taa'amuuf deemu naannoo Oromiyaa irratti kan godhamuuf deemu mee uummata Oromoo bal'aaf yookiin immoo uummata Oromiyaa bal'oo keessa jiruun akka kutaa naannoo Wallootti ofirraa baastanii yookiin yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo Walloo kan yeroo jalqabaatiif yookiin immoo gabrummaa jala seene yookiin immoo diinaan marfamee jiraachaa turellee uummata Wallooti jarraa dheeraaf yookiin 400 olii fi gabrummaa kana yookiin naannoo Amaaraa kana wal dhawaa ture yeroo hedduu dhiigni hedduunis dhangala'ee aarsaa guddaas kafalaa turan garuu hadha immoo jalqaba ilmaan Oromoo yookiin Oromiyaa guddoodha dursa namni bilisoome naannoo Wallooti. Mee akka qeerroo Wallootti uummata Oromoo bal'aaf immoo maal dhaamtu?
ulfaadhu uummata Oromoo bal'aaf yookaan qeerroo Oromiyaa Oromoo hundaaf ani qabu kan hin dhaamsuu barbaadu fakkii qeerroo walloo isiniif haa ta'an mootummaan abbaa irree kun shanyii duguugaa miidiyaa fi humna addaatiin isin burjaajessee isin sodaachisee aangoorra of jalatti ijjetee isin bulchuuf waan barbaadu waa tokko waa godhuu danda'u hin qabu. Humni isaa cabee jira. Qeerroon Oromiyaa bakka jirutti waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundaan waliin caasaa diriirfatee daandii saaqee ka mancaa qabu mancaa isaatiin ka eeboo qabu eeboo isaatiin diina kana ofirraa baasuun dirqama. Dhalati Oromoo walloo har'a qeerroo walloo namni Oromoo walloo kuma nama miliyoona tokko miti kuma 600 hin darbituu jechuudha. Mootummaa kana garuu tarkaanfannoo gurguddoo agarsiistee of jalatti ijjettee barbadeessitee baasteetti of jala. Qeerroon Oromiyaas fakkii isinii itti ta'uu qaba. Doontii hin ooltu du'aaf sodaatanii mana keessanitti diinaaf balbala hin banina. Bilisummaan ka jibbeehis ka jaalateehis sochiin fuula dura. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Imala karaa Finfinnee ka jedhe jaalateetti miti dirqi uummata Oromoo mirga isaa kabachiisa jedhee waan ta'eef isin cinaa dhaabachuu jira. Har'a immoo isin waraana kana cinaa dhaabattanii mirga keessan akka falmattan hadaraan isinii dhaamaan jedha. Mee jala kiyya keessumaaniyyuu waan hagana ummata Oromoo yookiin ummata Oromiyaa qeerroo fi qarree keenyaas erga irraa tunnee booda keessumaanuu mee amma rakkoon naannawa Oromiyaa keessa jiru hedduu hamaadha. Keessumaaniyyuu godina addaa naannawa Baalee keessatti yeroo ammaa kana bonni dheerachuurraa kan ka'e warii hedduu fi namoonni hedduun akka dhumaa jiran kanumaan wal fakkaatuun torbee yookiin immoo ji'oota darban keessa naannoo Booranaatti sababa hongee yookiin immoo bonni dheerachuutiif jecha namaa fi horiin hedduun miidhamuu isaa ni yaadanna. Akkuma bara yookiin immoo ji'oota darbanitti Oromiyaa keessumaa naannoo Baalee keessatti yeroo ammaa kana rakkoon hamaan kan deemaa jiru. Mee kan immoo qeerroo walloo qeerroo Oromiyaa guutuuf yookiin uummata Oromoo idila addunyaa jiraniifoo sagalee uummata kanaa ta'uuf ammoo akkamitti dubbattu akkamitti dhaamtu. Ulfaadhu kana uuman ani akka dhuunfaatti sammuu kiyya keessa nanaannaa jiraatte naaf ibsite rakkoon Oromoo Baalee yookaan uummata Oromoo Booranaa fi karaa Gujii irratti bu'e rakkoo keenya. Saniif maal ta'uu qaba? Uummati Oromoo idila addunyaa irra jiru bakka jirtanitti sagalee isaaniif ta'uun dirqama sabummaa dirqama lammummaati. Karaa dandeettii qabdanii ka diinagdee danda'us waa qabuun hin tuffatinaadha. Qarshii tokko tokko odoo taate uummata saniif dirmachuu akka isin gootaniif hadaraa isinii dhaammadha. Oromoota keessaatu Oromoota biyyoota garaagaraa keessa jiran biyya alaa keessa jirtan Oromoota obboleeyyan keenya dhaloota Baalee keessatti har'a rakkoo keessa jiranii fi karaa Gujii fi Booranaa keessa rakkoo keessa jiran dirmachuu akka isaaniif gootan isiniif dhaamaan jedha. Kanatti aansee akka dhalaata walloo tokkotti ilmaan walloo fa'i taate obboleeyyan keessan qaama keessan lafee keessan ilmaan Oromiyaa karaa hedduudhaan rakkoo keessa jiran kanaaf sagalee dandeenyaan diinagdeedhaan biyyoota garaagaraa keessa jirtanii diinagdeen cinaa dhaabachuu ka qaamaan dhaabachuu danda'ullee qaamaan dhaabachuu qabaa kanuman dhaammadhaa jechuudha. Mee akkanumaan wal qabsiisee uummata Oromoo bal'aan ammoo keessaan yeroo ammaa kana uummanni walloo haala hamaa keessas jiraatu keessumaaniyyuu qeerroo walloo bakka buutanii sagalee akkas yookiin ammoo waan kana dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jenna. Dhaggeeffattoota keenya keessumaaniyyuu uummanni Oromoo naannawaa Baalee keessumaan gammoojjii Baalee keessa jiran hedduu akka rakkachaa jirtan hedduu akka rakkataa jiranis quba qabna. Kanneen keessaa hedduu muraasa yeroo ammaa kana keessaan rakkina hamaa keessa kan jiran sababa beelaa fi
Haala hongee irraa kan ka'een nyaata dhabuu fi warii fi namnis akka miidhamaa jirantu dhagaa jira. Namoota keessaa keessumaayyuu manguddoo fi dubartoonni hedduun yeroo ammaa kana kan miidhamaa jiran yoo ta'u, dubartoonni hanga ammaatti miidhaan hamaan irra yookiin immoo miidhaan hamaan irra gahaa jiru sababa beela kanaatiif nama 7,890. Akkuma kanaan manguddoonni yeroo ammaa kana haala beelaa fi akkuma kanaan dheebuu irraa kan ka'e haala hamaa keessa jiran yookiin sodaachisaa lubbuudhaan ni darban jedhamee sodaachisaa keessa jiran jaarsolee yookiin manguddoota 4,987 ol yoo ta'u, haaluma kanaan daa'imman xixiqqoon immoo hanga ammaatti kan miidhaa hamaan irra gahaa jiruu fi yookiin beelaaf dararamaa jiran keessaa nama 9,812. Akkuma kanaan beeladootaa fi nama qabatee haalli amma deemaa jiru keessumaaniyyuu gammoojjii Baalee keessatti haala hamaa ta'ee fi keessaan uummanni Oromoo idila addunyaatiif akkuma kanaan kan biyya keessaatiif kan biyya alaa miti mootummaa fi miti mootummaa kan ta'an hundi waan kanarratti hirmaachuu akka qabdanii fi yookiin immoo uummata keenya kanaaf akka birmattanis kan jedhu asumaan sagalee Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitiin isinii dabarsina. Haaluma kanaan warii yeroo ammaa kana nyaata yookiin immoo marga dhabuudhaan beelaan dhumaa jiran keessaa gaala 3,211 ol yoo ta'u, re'een hanga ammaatti sababa nyaata dhabuu yookiin immoo dhugaatii bishaan dhabuu irraa kan ka'een re'ee 6,587 ol kanneen hanga ammaatti keessumaanuyyuu lafarraa ol ka'uu dadhabanii sababa beela yookiin immoo hongeetiin bu'ee amma kana miidhamaa jiranidha. Uummanni keenya kan idila addunyaa jirtan uummata kana bira haa dhaabbannuun sagalee qeerroo Oromiyaatiin yookiin immoo sagalee Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitii fi akkuma kanaan kabajamaa keenya keessaanuyyuu amma kana sagalee qeerroo wallootiin bakka bu'uun kan isinii dabarsaa jirru Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii irraa. Mee jaala kiyyaa waan hanga ammaatti ani hin tuqin waan isin tuquu barbaadan yoo jiraate asumaan carraa isinii kennaa hayyee magan. Hayyee ulfaadhu carraa naa kennuu keetiin wanti ati irra tartellee hin jiru garuu waan sammuu kiyya keessa jirtuun hadaraa uummata Oromoo maraaf dhaabuu barbaadu tokko lama jira jechuudha. Ummati Oromoodha amata 155 gabrummaa keessa shanyii duguuggaa keessa tarree as geenyee jirra. Amma barri sun deebi'uudhaaf hokumaa hin danda'amu. Ka jaalatee ka jibbees kan nu deeggaree kan nu gates kan nu cinaa dhaabattee kan nu baqateetis bilisummaan ummata Oromoo yeroo gabaabaa keessa jirti amma. Yeroo kana keessa maaltu nu barbaachisa yaa Oromoo kiyya bakka jirtanitti waraana adda bilisummaa Oromoo utubuu saba keessa rakkate cinaa dhaabbachuu lammiif gaachana ka jedhu yoomiif har'aaf mootummaa shanyii duguuggaa kana jala ideemsanii jala burjaajii yookaan paartilee maqaa Oromootiin moggaafatanii maqaa qabsaa'ota Oromootiin moggaafatee karaa adda addaatiin sagalee uummataa sassaabuuf barbaadu kanaaf balbala hin baninaan jedha. Kanatti ansuun waraana adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa jiran hunda irratti dirqama utubuu isin ilaalchisa. Nyaachisuu, obaasuu, ka kophee dhabee, ka uffata dhabee, ka rasaasa dhabee bituun uummata Oromoo ilaalchisa. Uummati Oromoo bakka jirtanitti waraana bilisummaa Oromoo jalatti daandii tokkoo fi tokko sarara tokko jala galtanii akka yeroo gabaabaa keessatti mootummaa kana humna isaa cabsine mootummaa mataa keenyaa dhaabbannu abdii qaba kana na jajjabaadhaan jedha ulfaadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii sagantaan keenya guyyaadhaa kanumaan goolabna sagantaa biraatiin keessumaa qeerroo Oromiyaa ulaalee garaagaraa irraa simannee yookiin immoo karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti simannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Hanga xumura keenyaatti waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jennaan isinis karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii waan dhuftaniif ulfaadhaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin deebanaa. Galatooma.